Waraan keessa wagga sadi guutuu waraanum kee turre dhiis ta waraanatti deebite mee oppidiyoota naani oppidiyoota am oppidiyoo mabbii bulchuu jira miti oppidiyoon afaan ingiliifaa barnoota hin qabneef afaan ingiliifa dhiban iskuula kutum kudhanfaa jiddee basaastee akkasumaan angoodhu dhufte duunisi tanaaf afaan ingiliifa dhiban jennaan oppidiyoon afaan oromoo illee yoon taat hiika afaan oromoo jechettu yoon taat afaan kan beekta afaan tigreeti malaaddeeti dhalate birmaddummaa jechuun maan jechuudha mee jechuun birmaddummaa jedhu oromiyaa keessa labsi maani birmaddummaa jechuun biyyi walabtaa tokko qaamolee alaatiin external forcein dhufte waraanamte birmaddummaa biyyaattu qamaa jettaa jechuudha. Kun birmaddummaa biyyaatiin waliin qaban is a civil war shifta lama waladhuu jira jechuudha. Waraabes gan 27 biyyaacha ture waraabes gan 27 plus 3 biyyaachuu jirutti midhaan irra wal dhabee hadha wal balleesse jechuudha. So si uumat mobilize ittiin godhachuuf birmaddummaa biyya jedhan. Mentaaliti tan uummata Itoophiyaa kun diqqoo sammuun isaa sammuu uummata Itoophiyaa duriyyuu shakki qaba. Am garuu yanaa qulqulloofte jechuudha. Uummata sadarkaa kana sobame gareen maafiyaa gareen hiika jechaan beeni jechi birmaddummaa jedhu oppidiyoon jechi birmaddummaa jedhu hiika atilis man fakkeessi jecha gaachan sirnafa adoo fayyadamte. That is right. Waraanni kun kan godhamuu jiru sirni lama waladhuu jiraachuu sirni unitary ate minilik sirni khiraatii fi sirni wayyaanee hagan 27 uummata gara boomsa ture waladhee jechuudha. As keessatti Oromooleen karaa ofiitii walabummaa ofii gaafachuuf karaa tokkoon gurmaa'ee loluu jira ta'uu dandeenya. Waan sun dabart birmaddummaa biyyaa onaan jette an akka malee natti ulfaatti jechuudha. Am labsiitan keessatti tokko wanni tolchuu fedhan cufti mirgi namooma sarbuufi jettan. Itoophiyaa keessa mirgi namooma wagga 3 dabre sarbamaatum ture ifatti ammoo wagga 2 dabre. Meega fakkeenyum gabaaba sii kenna. Mirgi namooma jechuun mirgi diqqayyaan salphaan diktaatarii kamillee namirraan fudhan addunyaa gubbaatti Afrikaa keessalleetti mirgi dubbachuu mirgi yaaduu fi bilisaan ibsachuuti. Afrikaa keessatti waan dhibidii Keeniyaa olla teenna fudhachuu dandeetta biyya Afrikaa tan cufa naqabsiis waan Isaayyaas Afwerqi dabarte pirezidaantii biyyatti hararra yaamte kophee fuula darbattaa rabsitaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti dishta Ginee dhiyootaan nagaan nu wayyaa jedhee itti baafatanii Itoophiyaan nagaa Itoophiyaan jaalalaa Itoophiyaan tokkummaa mucaa nagaa gaafate lubbu natte mucaa bookite mucaan dhiifam gaafate jechuudha. Itoophiyaa keessatti nagaa labsite naan inyaatamta. Garte ekeraa abaarte naan inyaatamta. Hacaaluu Hundeessaa maaf ijjeessan? Hacaaluu Hundeessaa Minilik yakkamaa waan jedheef jaarsortora gadi 200tiin du'i maqaa dhoofteedhaan Hacaaluu Hundeessaa galaafatanii jechuudha. Sirni kabaj ilmaan nama caalaa ekeraa falfaltuu kabaj qabu ilmi namaati kabaj qabaachuu hin danda'u mirgi ilmi nama yaaduu hin danda'u jechuudha. Hiika birmaddummaa warri hin galiniif mirgi namoomaa kabachiisuu hin danda'anii jechuudha. Kaani shororkeessaa TPLF dhabamsiisuu jedhan. Shororkeessaa TPLF dhabamsiisuu jedhan. Medhugum dubbannaa sa'aatii ammaan tana Oromiyaa keessatti uummata biyyatti kan shororkeessuu jiru wagga 3 kan shororkeessaa tur TPLF ma biyya ammalfame. Wagga 27 achinu wagga 27 gad baate shororkeessaa nu edha biyya ammadhiifam gaafate araaramanii fi jiran. Nam beelqab tokko akka inni midhaan hin argan godhanii karaatti cufuun shororkeessummaa. Uummata beeleewwan geembaduu jira konkolaataan bir dhaqan gargaar dhaabbileen mirga namooma dhaabbileen gargaarsaa akka isaan dhatte midhaan hin kennineef dhowwuun shororkeessa jechuudha. Midhaan ati nyaattu yoo garaa kan keetii walii galuu dadhabanii garaa si qaban shororkeessa jechuun bita suni. Abiyyi Ahmad caala shororkeessaa jira yookaan sirni isa caala shororkeessaa jira. Mootummaa tissuu qabdaa jedhanii onutti man dhugaa bakka na tissuu qabdanii loltootiti yaayyuu dhumatta nyaatamte na tissuu qabdanii. Ani jiraachuun danda'u kanaafu naa duula gaaf duri biyya la deemu Abiyyi Ahmad illeen gareen isaalleen cufti gaaf duraa liyaatu mootummoota addunyaa bira dhatte biroo qawwee naa bitachaa turte. Ammaan tan gandi kee deemanii dargaggeessaan biroo TPLF dhufuu jirti naa duuli jechuu jiran jechuudha. Kanaafu we have to say no oppidiyoon ka duultuuti. Gaaf nu ijjeesuuf dhuftu qawwee qabdi. Gaaf dhiira akkasiitiin wal agartammoo uf ijjeesuuf waan dhuftuufi labsii yeroo muddama birmaddummaa biyya doon ta'in labsii yeroo muddama mootummaa du'e tortor angorra dhowwuuf godha waan taateef uummati biyyatti dhageetta juntaa miti jinni waliin qabsaanii shifta tana qilqilee kaa'uu qaban. Ayyee daawwattoota keenya yuun carraasii kennaa